si warri madala lalata guyyaa dagagamtii dhala lalladha wani dhageessanii ijool guyyaa dagaggama dhalaan hundi wayii dibattee deemti niin sobe mookan yoo dhugumaan shari'aa jala deeman isaanii san dhiisu carraan qaxxaamuree carraanis isaanii dhufu ammoo shari'aa balleeysa dhiiraan akkana godha jaani ha akkana ta'uun agartu huccuu qalloo armaan mudhi armaan sarba armaan armaan kun horii feensa huccuu kasii kaayyatanii deeman amma jallaabiyaa faashiina jaaniit hamataa muraatii dhufe amma hamataa irraa muraat akka wanni gakkaayyatan xiqqaa tokko ormarra baasan gana akka ashaangullittiitii kanuma magaalaa tana keessa jiru jechaa oolan suuraachi jalee san dhaqanii footoo faayif kaasan achi jala ta'anii bakkatti karaa makiinaa asiin deemaa kaan asiin deema asuma ta'anii dhiira hagakkut kun kakkasii kun asin laalu kunis atiis kanuma akka isaaniiti achi dhayxeettees maal shimbirroo eeguu jirtanii achi saree eeguu jirtammo karaa makiinaa kana bakka karaa walakkaasan maal eeguu jirtan achi bakka ijoolleen irraa waa tuttuutusan kanaaf yeroon balleeysina if eeggadha quraana jala hayaanu hadiisa jala hayaanu kanaafu gartee insha Allah gorsa kiyyagaa insha Allah walitti gartee deebina amantaan islaamaa amantaa yerootii miti tan gartee guyyaa keessaa gartee jijjiiramaa deemtuu sii miti